Jaartii kiyya kana boo jaartii kiyya kana na jalatti dhukkube ija kanaan hin agartuu opereeshinii naan jedhanii miilli isii caccabaadha obboleessa koo na gargaari moo. No. Qilleensa fuudha qilleensa. Asummaan fuudhin qilleensa fayyadamu geessu. Walqixa qooddanna. Walqixa qooddanna. Walqixa qooddanna. Walqixa qooddanna. Qilleensa baasaa jiru. No. Jireenyi mana kanatti mucaa arginu jireenyi gabbara mana kanaaf maali? Jireenyi nu carake. Jireenyi kana nu carake maali? Jireenya beekta. Jireenya kana jechuun tooftaa jechuudha. Tooftaa jechuun keenaaf hin jirre maal jechuudha? Akkatti tooftaa sana siifni maati. Fayyaa qabdu kana bakka kana si kaa ati asuma teessa. Nama kaasiin gad deemuu fi kaasiin ol deemuu fi kaasiin as dhufuu fi gamana as dhufu hunda isaatu ani narra dhiisii taa'e. Ati akkana siin jee qofa taate. Laal warra Soomaalota yoo dhufan warri Haboo weeta qarqaara jedha. Warri Oromoo yoo dhufan aboo na gargaari jedha. Nan bal'aadha jees dhiqatee akkana goota. Akan bona kaya? Aboo jaartii kiyya kana boo jaartii kiyya kana na jalatti dhukkube ija kanaan hin agartuu opereeshinii naan jedhanii miilli isii caccabaadha. Amma ijaan qabdu? Ijaan qabdu miilli caccabaa lukti caccabaa qaamni ishiin jiru. Ati immoo waan qabdu na gargaariitii deemboo. Amma waan itti fakkaanne arguun fadhe. Jaanin gartee tollu? Aboo obboleessa kiyya na jalaa. Namummaan bareedaa kun moo? Na jalaa dhukkubaa siin jeetiin waan qabdu naa kan niitti na bira deemboo. Yoo qabaan na deemu. Oolatti yaa kan. Aboo waan qabdu naa kan oo kiyya dhaaba dhuka. Dhukan dhuka. Nama bareedaa kana qabattee sadarkaan gara taa'e. Aboo ni dhukkubaa hin dhaqeessu gurraaruun dhaqeessu dhaqaata dubbattee misila dhukan ni kaa. Dhukan ni deemboo dhukan ni. Akkamtu na kun. Oo rabbi siyaa kan nu dhukan. Oo kan nu guddifadhu. Rabbi siyaa kan nu deemboo. Adda isa kan. Sagarraa nu dhufeewu. Santa keessa guruu kan inni fatin. Naaf dhufan ammaas. Anamma asiin gallaal. Ati ammoo asiin ollaan. Yoo kasiin dhufe natti himi. Dhufan isa. Ahlan. Masyaallah. Ya, Cinta. Aboo nagaya. kan ya. Aboo yaa aboo. Woy na gargaarta jeetu. Ayi. Karaa kanarra dhaabbatu jira. Maal sabiyo? Yaa aboo. Marakat. Jaartii xiyya kana kun oola. Jaartii xiyya kana ija ishii dhukkuba. Opereeshinii jedhaniini yaa obboleessa kiyya waanuma kiisii kanatti si beeku naa kenni. Ijjisii nama fayyaa qabu fakkaata haqisii dha nuna. Iji hin dhukkuba. Yoo sirri ilaalte akkanaafatti wallaallu kanatti ijjisii yeroo tokko akkana jedha. Yeroo tokko akkas jedha. Kanaafuu opereeshinii naan jedhan. Ati qoy nama fayyaa qabu kana ijaa fi kun ijjisitti normaali kana nagaan taa'u jirti. Ati maaliif hin dileen isii mana keessee nama fayyaa qabu kanatu. Nama meeqaa dhukkuba ka osoo kana deemuu ijaan argu osoo kana deemee galuu meeqa dhukkubsataa opereeshinii jedhaniin amma Isii dhukkubaati mana kaayitii deemdee gahaati. obboleessa kiyya eessatti dhiisee biraa deema lukti si irra hin jiru lukti si caccaba kanaafuu waan sitti beeku saayii sirriitti hin baay'isin hirdiinuu kan deemu. Aboo deemdee giiti isii manaa teessuuti. Masruufa isii mana fidiif. Nama jabaa kana taatee haarti isii akka inni gadhu. Biyyoo bareedu duratti hin qaanfatu qollee. Aboo na dhageessa. Silaamaan kana isii mana kaayitiin deemee dalagaami. Dalagaa wanna jamuun jiru biyya keenya bade. Laa ani giseen akkas ilaalu isii waan bareedu taatee fi kophaa mana dhiisuu sodaatti. Hiriira shakkitaan isaa waliin. Obboleessa kiyya akkasii miti. Maallaqaan akka inni deemu. Ani maallaqa hin qabu. Rakkis yaafadhu yookaan. Amma qabdu ofuma akkana uffattee deemta. Kana keessaa waan kan jiru. Maal fakkaatu isa kun beelawaan naguma kana bareedee deema. Ayi lafumaas fakkeessaa. Maal jettu?
Kuni beela aadaa boona tuma kaffatee deema. Beela wallee beelli takkaa irraa deemtee. Naka surree hudurra dhaqqoofee. Gatuu feetii hidhatee deemaa bara. Ayi saati akkamitti ni koppii goota waa'ee nama. Koppii maaliif hin goone osoo birrii waan takka harkaan qabni inni kara deemuu isaa na aarsa'u. Lafaa ol baate moo asii gabbuute moo asii as dhufte moo yaa obboleetti na gargaari na gargaari na gargaari na gargaari. Ani Somaalee si sehee na gargaari siin jedhe malee ati eegoo Oromoo taate immoo na gargaari. Jaartii xiyya na jalaa xiqqoo dhukkuba. Jaartii xiyya jalaa quba kanaa dhukkuba. Inni miilallee keessaa dhukkuba. Yaa obboleetti inni bokara gaariitii waan abduu kan deemu mana yaalaa deeffatanii. Nama fokkotaa malee kan kanii. Waan nama dhukkubsatu nama hin dandeenye ni gargaara. Nama fayyaa qabuuf halina. Amma isin harka ishee jala kaatee teessii miila ishee jala cabsitee teessii maaliif beektaa? Ati galeeteetti hin fidduu danda'e. Muka ni fidee mama yoo qabaate. Yeroo hunda dhalaan gara laaftettee ati naa hittu. Dhalaatan waan. Tuni bifoo ambiraa barbaaddi rabbi. Ifi bifoo kadaa barbaaddi. Bifuu rakkatee deemtu. Rakkattuudha rakkattuuti maa hosi jirti. Dabbaa akkana goggooti akkana maa qabu. Laa isiin ilmaa akkasii mitiyu. Isii rakkina biraatitti jira osuma lallaaluu feete. Anumaa uumo. Anuu dhalaan tunnaaf hin taaneewu. Anuu dabra namoota inni isinudha. Dhugumatti hin taane dhalaan. Waanuma dubartoota ta'uun gaafatanii yoo ati. Fayyirii qabatanii. Yeroo hunda dhalaan tun miskiinaa nama gaariidha waa hunda namaaf kenniti. Yeroo amma jiru kana dhalaatu badee jiraawu. Miskiin beekii kan barbaadu. Hirmoo wayyaa kennaa dhufan. Kumaree hunda naati asiin gallaale ana siin ol laala. Ayyeenis ni ilaalame. Tasiyooleetu ni ilaalata badii tokko. Tokko dhufee jiraawu magaalaa gadi kanaan. Somaalee fakkaatan. Somaalee fakkaatee warra jimaa gurguru fakkaataa oomishee jiru. Nin beekaadha afaan isaanii nin beekaani. Ni beekaani. Nin beekaani. Ati gaafa afrooma makaraneessa. Afrooma makaraneessa. Ani gaafa Somaaleen beeku. Afaan makiyyaa beeka beeyte. Afaan kiyyaa afaan Oromoo. Yoo waa qabaatan kan qaaboo. Jaartii kana laa ija ishee dhukkuba miila ishee caccabaadha quba ishee caccabaadha bakkuma tokkollee dalagachuu dandeessu nuu kan qaabole. Rakkoon itti dilama. Amma wanti waan qabdu nuu kan ittiin jiraatu. Maali? Hindu qubaa hindu. Anuma hin qabu. Wanta kan qabu. Wariyaa hindu qubaa waan biraa garaan barbaadinni maallaqaa nuu kan. Hirkiidhaan kan nu malee dabaree jechuudha. Aboo nuu kan nu bira deemnu nuu kan. Nuu kan nu bira deemnu maallaqaan qabdu. Dhagaye biyyi badee jira namni kiishaa wata hin qabu namni garaa wata kan qabu haganumaan irraa fuudhee hojii hojii qabu. Yeroo ammaa kana ilmaa nama qaqallaa waa qabaawu. Amma Kuutiitu jira. guutamee gubbayyaa'e. Guutamee jira. Daleeyne. Nama furdaa wanta kanatti galatti qaqallaa qabaawu. Qaqallaa waa qabaawu naatee jira. Achi kan farmaan jala Ulfiitti godha. ulfiitti godha. Ammallee ati asiin ooleegi ana siinii bitee. Kunoo tokko fuuldura dhugaa keetii hin beekumsa. Kunoo garachaan isa achi deemu. Amara betul. Antewa. Salam ne. Khajallo. Apa ini kapan orang? Malim kan apa kata kalau tu betare? Nah, sidrul kulene. Abo tu body sekarang ni, aku sana tiri beza kan all day fifteen. Sana ini apa ni? Fokuta orang tu berde mana? Abo jadi tu kena lalu kubati. Wana mau akam boleh fokus tu ni wana. Si mau ini ya. Isi na lalu kubai isi tahu jual tu. Abo harga fana dah kate nuna jahit ni. Nama mereka kan kerana kaisa diam tu mantel lagi nak payah aku tu. Ijat dukuba, mina dukuba, jilbab dukuba, mudi dukuba. Malah kayo kabat nukan ni. Kalau anda kalau aku kami terus itu sendiri, waktu tu dah ni. Asal dah kate ti ti. Yo aga bat nukan ni ti.
Biyyaraan oomuun hin deemtuti. Intarviina godhiniiti na bira deemba. Haa dalagadhu harkatti deemi. Qomoon bira deem. Deemna. Fagaadhu. Ilmoo gidaaraa fagaadhu. Ijoollee gidaaraa agarteemi. Ayiliin isaa olii. Dhiisinirraa ijoolleen ammaa abshaadhaati. كيف حالك؟ والله لو كنت ستوضب في البردين الحمد لله كيف حالك؟ الحمد لله أنت في معلوم كلام ربا؟ فأنا ربا ما نتبت يا أبو ليش أنت جراء أنت تبعيدي ترى بباك رانك سبالتي كوريا رجلتي مكادا क्या वो देखे मारा नीला कराने दे लोग कितना बारा उन्होंने लोग का क्या टॉपर दिया मानी दूँदे यो तुझे मो वहाँ है तुम्हारी क्या में हाँ कोनी जरा सुमा जरा सी जो मार साथ दूँगा देसी आज इसी लालिन मार हमें तो बहुत आन अनु किधर से ना मोटा नो इजावान का बूटी करान doktor करान बाप तुम आज doktor को doktor किसी की हमारे बाप उसने के मार आकर मुझे मले Abdul lan, aye mas gargaara man. Yo akabat dalaga akabat. Mallaqa yo qabatte ko. Amma waan gootu mallaqa na sitti kennu. Ani doktora mana yaalaa qaba. Doktor Mubarak naan jedhani. Tu galatu doktor Mubarak naan jedhani. Lakko ko sageet illee naa kan taasisu birees jiru fa. Waa humaani na tinjee sunu qabu beete. Waan amma eegana nyaachisu. Waan konkolaataa barbaadda? Waan konkolaataa barbaadda. Waan nyaataatiin barbaachisa. Waan uffataa bituu barbaachisa. Oduu si qabadhuuti. Namni barate nama tokko yeroo hundaa'u. Barbaadu maa miti nagaa ta'a. Nyaatte walii harkattee kana. Maal? Keessatti mana eeguutti jirtu kan isa godhu. Poolisii sitti barbaachisa. Ijatti qabatu jiran jee poolisa maali? Doktora jee. Doktora maali? Kai deemee siin galchee. Kai mee? Ati fayyaa qabdaa mi? Fayyaa. Deemree kai. Oo qabi. Wantarra walii galuu jira. Wantarra walii galuu jira. Shantaan kakasi taa'u biyya kanama si garsiisu ana. Asi guuri maa dallag. Duuba kam qilleensa fuudha qilleensa. Ati maali fuudhin qilleensa karuun geessu? Ani maa isatti fuudha miti. Ati kan fuudha. Akkam. Wayi akkamitti akkas ta'uu danda'u? Teessee mi? Ati caljattee teessee bara fuula keetti illee namni si beekan jiru. Ani fuula kiyyaa fi huccuu kiyyaa fi dhaabbina kiyyaa fi dheerina kiyyaa fi gabaabina kiyya waa hundaa'u namni sun hundinuu na beekanii jira. Namni sun yoo warra keenya beekanoo. Kanaafuu hangam takka maqaan nama dura duutii deema. 200 deema. Samitaa kun ni maraate akkamiin godhaa koo kana sirraa? Akkamiin godhaa? Waan akkanaa dhiisi lafa kaaye. Walqixa parsantii walqixa qooddachuu qabna. Walqixatti qooddannu. Walqixa qooddanna. Walqixa qooddanna. Walqixa qooddanna bas. Walqixa qooddanna. Walqixa qooddanna. Siif hin taane. Taane. Siif hin taane. Kun eessa baasaa siif hin taane.